تيجي ركبته ilmaan kana naatu siituu narra itti ilaalate malee anaa bitee jechuudha. Sigale akkasuma bira baafadhu fitadhu akkaan cufadhu waan sirreessa yeroo hundaa'e. No baafachuutti hin jiru bara waan ulwaate seemu jira maaliif ati nama rabbiitii nama rabbi sodaatu sigale akka rabbiin jeesanitti deeme jechuudha. Al madrasatul ummuudhaan sigale madrasaan haadha sigale saniifuu akka rabbiin jee akka shari'aan jette san sigale kabajaa fi godhi sigale waan rabbiin jee irraa fagaadhu waan rabbiin dhoorkaa godhe irraa fagaadhu sigale akkas abshirayya maaliif akkas jechuudha sigale abshirayya fakkeenyaaf shari'aan rabbii maal jette rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhe alayhi salatu wassalam hin baranne sangaafuu baranne himna faataa hadiisa akkama kadhiyoo sana guutuu himu jirtu maalati fakkeenyaaf hadiisa takkaa himu beeku hadiisa takkaa himu shari'aan islaamaa biti Yaasin haasofitee fixattee? Nama hin fixanne lakkee ganaan haasoo. Ayyaan cufachuun fedhaa bakka feetu mana baradhu haasee yoo feetu. Maaliif cufatta fakkeenyaaf maaliif waa'ee hanga ammaatu haasoo jirra? Sigale maaliif cufatta? Yeroo hedduu haasoo feeta? Maaliif eebitee dheessitaa fakkeenyaaf eebitee dheessitaa moo maali? Yoo eebitee cufa dheessite yooni fi qaanii kee dheessite. No. Sigale? No. Yoo qaanii kee dheessite cufachuu hin dandeessu. Haasoo feetu hundi inni mana cufadhuu fanne eebii qabaddee takka eebii yeroo ifachuu fedhe osoo hin taane akka namni tun qofadhe. Kabajaa keenyaaf jeeti ilaarraan tana. Fakkeenyaaf maal nu qoflan fakkeenyaaf maal nu dhaabbata? Haasoo itti hedduu haasoo itti nagaan bula. Hanga zeetaa takkatti illee keessa operaaveetii keessa seenee illee tokko jechuun maaliif jennaan akka quban qabne nu ibsaa ture waan sana irratti viidiyoo sana keessatti bayaan dubbate. Akkasii Khalid akkasii namni ammoo miirenni keessa galee haasoo bicha ilaaluun qabu inni waanuma dhugaa jee waan hamtuun jenne waanuma jirtu jee inni waan takka wanni hamtuu jee hin jirtu. Dila chaapistiikii fi maarree kana dibatee hindu kana ijoollee ta'e dila kana hunda salliita takka ni qabdi jettee takka dawwaltee gaafattee jeen waanuma liqii jee itti oofi. Ini amma inni jechuun ture sirri. Ammoo mijiyyoon tasgabbira sii keetti dubbii isaa deebisuudha bukeetti bareeda. Isa afaan illee dubbanne san booda ammoo yoo feete akka feete keessa illee fitan nan jenneen laabi kasanitti. Keessa illee fitan nan jenneeni yoo feete deemu mana kee bara. Garuu Khalid kiyya inni amma keessaan mari'atti keessaan gaafateeti si yookaan keessaan jalaa diddeeti kirratti yoo gaafate moo waan akkami jettee yaaddamee gaafii akkasiisan hoggaa laaltu. Qoyinaa si deebisa saadaan wanni laalama yaasiin kun nama jabaadha nama waan akkanaa piraayiveetii asirra baasuu miti. Wanni kun karaa hundaan yoo dadhabe jechuun bilookomus ni jirtiimi. Ani akka nama takka yaada kiyyatti karaa harkachuu dhabnaani asiin carraa harkannaa waan kanaa kan asirra baaseedha malee akkama kee asirra baaseedha fakkaatu. Ammas gastii keessa illee haatteeti amma jaartiin iyyan gastii keessa Maammadoo Kaannaan jaartuu saniin ariyaa maaliif jaartummaan xiyyaa osoo jammar anfuunaan tiitook irraa dhufutu dhuftee waan Maammadoo waan fedhe haasoo gastii keessa haattee haasoo turte wii tokko lau jeetiin dhaga jechuudha dumaa shida jee gizeen bira dhagu qad jeetiin nu jala dhufe gizeen nu jala dhufu achumaan kalaasa qaanfadheetiin fiigaa qotee akka nama seenee sirriitti hin jirtu waan akka keeyyatti kanaan mormutti ture immoo kan sirriitti hin jirtu jee. Dabal deebitee dubbatu. Khalid Olaal haqa jaarsaaf jaartii kana habee korabbumo gin ammoo dubbiin isaanii tuni akkaataa yaasin itti jiru santu hedduu nama yaachisa namallee marara saniifuu amma wanni godhamu yoon jiraate. Sanii mitiitii qooyaan kana dhibe bayan kiyya Khalid. Kau malee kami jirta kau malee dubbatu bakka nagaan dhufte Khalid kau baga jiraatte ni dubbata
ayyan dubbata Khalid moo wanta gaafadhe si kanna Khalid waan hin galchuu fedhe fakkeenyaaf Yaasin Dengedda challenge birrii oiga fakkeenyaaf Yaasin Dengedda challenge birrii miliyoonaa kennameefi challenge sana hanga dandeenyutti namni mudhii hidhatee fiidoo waraabuudhaan laayivii banee sana gandaa godhuudhaan hanga tokko gargaare nuyi inni fiidoo waraabee maqaa keenya ameen godhateeffatee jira isin warri arraan ta'e magaalaa biyyaartii agandaa godhatanii nama kuma takkaa fi wahiin teessanii raasaa turtan suni fiidoo Yaasin waraabdan qabdanii tarii gaafa challenge fooloo Yaasin san waan takkitti akka inni gargaaramee biyya san keessa jira dhugaadha jaartiin biraa kuttee jirti gargaaramuu qaba challenge kanallee moohuu qaba jettanii fiidoo isaa dalagdan tarii ammoo agandaa kana laayiviitiin gootanii fi Yaasin san abbaa ilmaa gaarii ilmaa wajjin kophaa Itoophiyaa keessa jiru ta'uu isaa hubattanii waan gargaartan qabdanii waan kana jechuu fedheefi yoo dhugumatti naasuu takka jaalalaa fi kabajaa Yaasiniif ka dubbannu taatee fi rakkoo isaa furuudhaaf ka dadhabnu ta'e amma nam tokko maal jedhee fasu keessa dubbii namaa dhageen jira dhiifama Yaasin rakkoo maallaqa qaba maallaqa gargaaru nama jira Yaasin maallaqni birrii miliyoonni takka bilaashitti isaafuu kan nameet birrii miliyoona takkitti Yaasin bilaashi kan name san Oromoon akkaawuntii fooloo godhuu fi diddee birrii miliyoona san dhabe birra. Okey? Yaasin jaalatanii amma olgalchi dalbal kiyya gadiin bu'a. Qawwee carraan qawwee tuqee kutaa dubbattee jirta. Difama. Anamma Yaasin isiniif hin fida qoyinal. Agandaa guddaa nama kuma torbaa godheetiin Yaasinis jaartis isiniif fidee waan jiru akka isaan haasawwan godha. Garuu isin batattarroonni ma Yaasiniif suuraa Yaasin kun Yaasinis hin jaalatan. Waa takkallee gargaartaniitis hin beektan. Dabbal anaa quba qabaa na gaafatta. Singa isaa sifinima. Osoo qawwee dubbifnee naayim dhiyoo jira qawwee haa himu moo Okay, dubbatu waan ittiin qaanfanne waan kijiba isaanii waan dhugaa lafa isaa. Biqisan siifin deebisee dabbaaliitu waan gaafate san deebisee. Dhiisi ka jira dubbatu naan himin. Dhiisi ka jira dubbatu. Okay. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleeyyan kiyya. Duraan dura irratti yoon ifi gartee jechuun wanni nani dubbadhu kun ani Khadiruun Bannaati na beeytan jeetii yaada. Namoota gurguddaa Dr. Nuraddiinis obboleessi keenya qawwee Bayaan Khalid Dabbaalee fi Rastee jirraa hundi as keessa jirtanii. Obboleeyyan kiyya wanni obboleessi keenya Yaasin irra jiru yoo dhugaa rabbii dubbanne akkaataan itti obboleettiin teenya Ummukaanus biyyaa deemtees akki inni amma keessa jiruus waan hangana jaanii dubbatanii miti. Jara wanni addaan oofelleen wanni gartee ammaan tana rakkoo isaa wallolchiisalleen jiruu ilmaan isaaniiti. Akkaataa wanni Yaasin keessa jiru rakkoo guddoo keessa jira. Tana feetu jibbaa feetanii maa yoo dhugaadhaan Oromoo taatan Dr. Nuraddiin yoo dhugaadhaan gartee kan nama deeggartan taate yoo dhugaadhaan gartee Oromoodhaaf gartee kan quuqamtan taate namoota walitti ijaaraadha. Mucaan kun gartee ilmaan kophatti mana kiraa keessa wallaahi mana inni keessa jiru namaa kenneef kunu abbaa feetan ijoollee isaa hojjiirtu gaafadha. Yaasin mana kiraa dadhabeeti Yaman jiraachuu ture mucaan kun akka nama kaanii Suudii irraa isin galle mana kiraa keessa galuu dadhabaniiti jaartiin biraa deemte namni isin yoo arraan tana maqaa asirratti isin hime beekuu dandeessan mana kennanii fi mana isaanii san keessa jiraataa jiran. Arraan tana mucaan san kophaa isaati ilmaan lama hojii jiraata. Mana barnootaa namaatu gargaaree naqe Yaasin. Wallaahi summa wallaahi yoo dhugaadhaan gartee Oromummaan yookaan namummaan yookaan Harargummaan yookaan Muslimummaan kan isin quuxu tahe mucaa san rakkoon inni keessa jiru maali jaati wal itti dhiyaadhaa bara. Oromoon silaahu gaafni isin nama gargaartu gaafa namni dhukkubsatee sirra ciise yookaan ammoo gaafa gartee namni san du'e. Kana lameen gaafa dhukkubsateewu madaa kee osoo agartuuti ashaangullitti boo'ichaa si darbitee si bira kutti. Reefka keessi awwaaluufu Oromoon irratti wallolti. Garaadhaan sadaqattee sin awwaallattu. Nama gartee rabbi rahmata godheefiitu reefka uffata abujadii si bita Oromoo keessatti. Reefka keetira wallolti Oromoon sababa maallaqaatii jettee. Amma wanni jechuu barbaadu wallaahi wabillaahi watallaahi Ummukaanusii fi Abukaanus jidduu rakkoon biraa takkan jirtu ilmaan kana maaliin nyaachisee maaliin dhoobaasaa takkitti tana qofa. Ilmaan kana gartee fuudhanii baadiyyaa geessanii Yaasin biyyaa hin baatti ilmaan kun wallaahi wabillaahi jara lameeniin achitti hirriiba gaafa rafneen beekan. Yaasin yoo akkatti biraa gabbee ilmaan san hirriibni hin qabu. Bishaan hin dhuydu ijoolleen san Yaasin hin alatti. Haati ammoo biyya sanii Yamani gaafa galtu waan dalagatan fudhanneen galle jireenya Yaman hundi walumaan beena. Yaman jechuun biyya gartee taarifa keessa deeman malee biyya keessa taanii dalagatanii miti. Achi keessa rabbiin ilmoota na kenneef.
qabatanii gaafa galan akka isaan galan ta'uu fi dhabde miyyoon tun gartee harkan kennu as taa'urra ani deemee haa du'u jettee kaayiroo dheete. Gaafa kaayiroo dheete yoo dhugaa dubbanne piliis amma fakkeenya isiniif haa fuudhu obboleessi keenya saayibee isaa sana eenyugaa marruu fi haadha warraasaa yoo ka fudhattan taate fira qaban dhiifamallee naa godhaa maqaa isaanii asirra dha'uudhaaf fira qaban nama rakkoo as gubbaa bee himatuu miti yoo xiqqaate obboleessi marruudhaa nama wayiillee qabu keeriyaa keessa nama yoo xiqqaate ilmaan isaa jiraachisuu danda'u marruu shawu garuu yaasin horoo obboleessi tokkoon qabu obboleettii tokko qabu haati firri obboleettii meebi jiraachuu danda'a firri haadha ijoollee sanii mukaanus garuu haga ammatti nama bira dhaabbatee nagarre. Dhiyoo tana chaalenjii wayii xiqqoon takka kennamteefi turte akka boonaatti fakkaattee Oromoo faloowii godhuufi dadhabdee yaafiititti mucaa tokko Adooniyaa yoo akka argitan taate guyyaa lama torbaan takka keessa chaalenjii miiliyoona takkaa kennameefi makiinaa badhaafama mucaan sanuu mataasaatiif miti nama rakkataadhaaf maqaa dhahee miiliyoona takka boonuti Tigreen nurree hedduudha yoo qarshii si gargaaruu dadhabde Oromoon faloo siin gootu bara. Arra fakkeenya isin yoo fuudhe Dr. Nuuraddiin kun arraan tana silaa nama faloo isaa miliyoona takka ga'uu danda'uu qabudha. Nama nu bira dabree haadha abbaa keenya kan nuti quban qabne haadholii teenya siree isii irra ciiftee deessu nu gargaaraa jirudha. Faloo isaa nama kaleessa miidiyaa kana dhufee nama arrabsuu gati. Kanaafuu piliis namoonni gurguddaan namaaf yaaddan namaa quuqamtan wanni isinii dhaamu lubbuuti jarrallee dhaabbadhee. Hadaraa rabbii yaasin rakkoo cimtuu keessa jira manni kiraa kanamaati mana namaati. Ijoolleen tun waan nyaattu waan dhuytu feeti wallaahi rakkoo nyaataattu ijoollee sanii jira waan nyaataniif waan dhuganuu hin qabdu ijoolleen tun gargaara mee yoo kun sobeettan kunoo an kijibaadha yaasin asirra fidaa gaafadha tanaan isinii dhaama maaliif ijoolleen tun kalee feemasa turte namaa ittiin nu arrabsaaf ol bahanii himachuu sodaatan Oromoon namaarraan tan harka mirgaatiin qarshii sii kannite harka bitaatiin si abaartuudha. Tana ijoolleen tun sodaadhaa ol bee himatuu sodaate tarii ati fayya qabdaa deemte lagadhu naan jaan jees sodaatee taa'u jira malee summa wallaahi yaasin rakkoo gurguddoo keessa jira rakkoo ammana hin jaamne keessa qaba anaa fi marruun keessaan dhufnee hojii haasoineeti. Awwa mucaan kun. Okay nin gabaabsa rakkoon qabu isinis yoo haasoitan wooma kanarratti haasoitan isinumaaf keessa ibsu jira qabwee. No yaadaa miti amma isin bar waa'ee rakkoo jaarsaa jaartii irratti haasoo jirtan ammoo waan keessan beekneef waan hin keessa beekusii himu jira bara beekne. Adeera kiyya biyya jirta waan dubbanu nutti nimi yaaduma kee qofa himadhu nuti yaada biroo qabna. Okay yaada biroo qabaannaan gaa obboleessi kee kuni rakkataadha ni rakkate ilmaan irra rakkate namni dur jiraa rakkata fayyaa qaba haada lagatu hin jiinaadha. Gargaara rakkinni inni qabu rakkoo waan takkaan qabu rakkoo ilmaan isaa nyaachisuuti yoo xiqqaate suuqii takka banaatti kan gaafa maallaqa san fixe ammoo koottaa nu gaafadhaa takka irra duulla anarraa mataa kiyyarraa kaasii wali buuneeti suuqii takkallee ta'u bannee keessa keenye ilmaan san takkaa baay'ee takkaa hubinnee harka keenya haa dalagatu tana wanni isiniin jechuu barbaadu assalaamu alaikum. Okay. Bayaan argee galchi duraan gabbaa bayaan argee galchi duraan gabbaa. Bayaan argee seenee jira keessa. Akka namuu na jala dubbatu. Itti buufi qawwee rakkoon qabdu itti buufi yaasinillee isinii fiduu barbaadanii Kadir yaasinillee ni fidna ammumaan isinii fida garuu dura walii agarru. Dhaggeeffatan jiruu namaa keessa seenuu barbaadu parsonaaliidha. Garuu wanta kaan isinii waliin jechuu barbaadu. Duraan dursee nama ilmoo wajji dhaltu filachuuni ilma dhiiraa bira jirti. Filachuun si bira jirti. Nama ilmoo wajji horuu deemtu si bira jirti. Lammata ilmi dhiiraa osoo maallaqa hin qabne ilmoo horuuni dogongora. Lammata. Sadaffaa aboo qawwee rabbi sodaadhu namni kami aboo kanattiin yaadaan yaadee namni yaadee kan dhaabbileessu. Kadir yaada isaa ramas dura. No beya dhageeqa beyaan yaada namkinti namarraa baasan bar ilmoo horuu dogoggora amma kanaan yaada. Dabbal. Kadir ittiin isaa yaada kaadii saba qabu waan namuu dhageeffannaa uummanni Kadir gareen goona. Ayyaa. Taate gaamaraatu isaa eegaleeti ammoo nama gurguddaan nu keessa jira namuma kanaawu dubbii waliin laayixanii nama qaanfachiisina. Kadir dhiisa yaadu bata Kadir. Nama guddaan akka hondoon malee salama nama guddaati gadi.
ونولال خدير قال أنا ما خدير جرة الدنيا ما نربش نجلا دبتين يا خدير بليز بليز. يا خيزة التم حافظ تونس فتن سيفان خدير بليز هذا ساتي أمة أمور تيسا دي سافتا تقوير أوكي قوي تبي كمبليز هاي بقى دكتور نور الدين ولدي يا دكتور نور أول الدين الراوس متيار ده سريت المهارة أيه ونولال وان النبي السنة أوكي خدير بليز غادي بقى نادي بسار أنا كذا تيم بالغ يراني بيتامي أكا كذا تيم بالغ يرا كنا ما كاني تيم يعرف يوم يعرف خدير بليز بليز دبال كبيا قايسين ومال دبال mana دبال نو بنت زر ديوس جرام خدير كي يتوبس yeroo takka qawween fedhu qawwee yoo feete yaasin arrabsi yoo feete yaasin faarsi yoo feete gargaari yoo feete gargaaru yaadni keessi bakka bu'aa waan itti amante dubbatu mirga keeti bakka dubbadhu مايك من الراجو أمة ما كان مايك من الراجو مايك من الراجو تكوفا نمني تاعي نما قرصو المديرة ده تاعي كده وان دبتو نما تيمو نما جايب سن نما كرتة دلان بيارا بات أنا كيس عريته بوتشيسته تو أسيدي روما نما تيمو برباد كاني نما إنترنتي خانو كوبا دلان بوتشيسته أكنا لدي ده تو أسيدي رام قرصا خانو بربادا نلقى كابتو Kota wan dumpa ke selfie sama wan dumpa di satu. semua माइक की kamu चुप्पा berarti. अरे लगी ये माइक की चुप्पा दुआरी दुप्पा नजर दुप्पा तीन एक हम तटे बोले दुप्पा माइक की चुप्पा دبان تابتي كمي آه، دبان نورا وني كذا. أتاكن وتيادر ركنا نبر باتي لما ياسني تجمع دبان وني تيمي نورا कभी का हाँ दब्बाल मार लेता है नूका नहीं टक्का करना मुझ बक्का यो aboo isin lachuu nama gurguddaadhaati mee yeroo takka khadirii fi qawwee maa hindi binaaf muusatanii isin lachuu nama gurguddaadha bara अब और beekaa दब्बाल किधर कदीर दुप्पा तो अंजला दुप्पा दे अंजला آه، दुप्पा أوكي، दे أنا अंजला दुप्पा दे ijoolleedha bara wey maa ati taata wanti saboo fakkaatu dubbadhu sinjeer qawwee keenyaati kun nama guddaa nama nuti aboo ol gaba jaagaa walii galaa mee dura khadirii maaf qawwee walii galaa qabbeliis isin nama gurguddaadha nu jeegina arguudhaan दब्बाल वली का अंजें किधर नहीं दुप्पा दे अंजला दुप्पा दे चल से भी अंजें नहीं फिरा तू ay okay dubbadhu दुप्पा दे ilma dhiiraa taate asii dhiira jabatti gorsa kannuu dandeessuu siin jedhu jiru obboleessanii nama dhalaan ganda keessa ariitu nama dhalaa booyuutu ilmoo wanni dubbiin tun baddee nama akka keetii gorsa akka keetii kan nuti namannu waan akkanaa hin furannu ilmoo dhaluun si bira jirti ilmoo ati dhaltee waan sin deeggaru dhiirummaadha dhiiroo yoo taate ka'ii dalagadhu hay feemasiidhaami yuutuub irraa maallaqa fudhatanii eega feemasiidhaa jettanii feemasii nuti nu barbaachisu maa gargaarra feemasiidhaami yuutuub irraa buufadhu jaartiin Ijibtii keessa Usboo qaalicha naa waa'ee ijoollee biyya arabaa naasee duuba ati biiru fuutee dhalchine. Maaliif fuutee dhalchineeti? Amata 40 wayi keessa jirta. Dhiisi ijoolleen tuqinii boleessoo ishaasha. No ijoolleen dhiisi. yeroo biyyaa aboo rabbi sodaadhaatii qawween yaada isaa haasa mudiisaa jala keenya waan balleessu Aw dabbal yaada meeqa uumaa guyyaa tokko yaada Dabbaan nuti booyyee nyaannaa bar warra harkarroo nyaannaa. Koi meeqaan jeeti yoo jiru warasitti namanne yoo khadirii fi qawween akka tokko yaadin jechuun dirqama ta'e akkamiin walii galle no habibi akkasimi dabbal akkasimi Parsanaalii kadiira addaa godha waan maanaa qabu aboo dabbaal yaada kiyya Aboo Dr. Nuruddin ol ba'ee qawwee mut godha Dr. Nuruddin haa dubbatu xiyya mut godha qawwee. Laali jara keenya qawween poorki nyaataa namni poorki nyaatu kabajaa namaaf hin qabu biyya kanatti poorki nyaannaa ni beektanii booyyee jechuudha. Wanta katabeef qabdan jara keenya ilmi dhiiraa tokko gizee dubbatee dubbii dhiiraa Qawween dhiiratii miti goleessoo parsanaalii jaartii namaa maatii namaa ilmoo namarraa. amma maal gootan ijoollee keenya dhaggeeffadha amma waan isin hin jennu Waan akkanaan deeggarina. Maaliif nama biyya alaa jiru hunda isin nama beekumsa qabu isiniif fakkaatti maraatan biyya kana jira boleessoo kiniin hin jiraata namni. Gaafa Kadir quba qabe sirrattis quba qaba. Carraa nama guddaa kanaa. Yaa wal qushaashessuun gaarii miti wal kabajuu qabna nuti. Fudhadhu Dr. Nuruddin. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama tahee namni rakkanne hin jiru.
namu murteesseetii muti waan tokko keessa namni ilmi namaa kaseen naaf ta'a jee seena Ameerikaa jiraattee bakka fentii isaanii osoo hin ta'in rakkoo mucaa kana akkamitti gargaaraadha. Maallaqa kiisa keetirraa osoo hin baasin Oromoo yoo dhugaa jenne especially Oromoon bahaa Oromiyaa arra jaarsaa fi jaartii taanaan nam 700-900 taatanii fiidanii dhuftan malee fooloo godhuma miliyoona mucaa dubbisnee jira miliyoona tokko harka isatti hin kannaa jee mucaan kaasha qarshii tokko osoo hin baasin mucaa kana deeggaruu ni dandeessa fooloo ma godhuuf walitti hin kijibina amma namu as namaaf karifate kan gama jaartiitiin kun gama yaasiniin jettan malee ni kijibdan namooma yoo ta'e ilmoo lama guddisaa jira haala itti jiru kun rabbi yoo sitti fedhe anattis fiduu danda'a sittis fiduu danda'a yoo dandeenye Karma amma jeesan ni harka isattiin kan na jee jira follow godha dirqama keessan dabbal godhee jira anis godheetin jira hundi keessan deemne bakka inni follow godha chance follow haa goonu Yaasiin immoo yaamaati Yaasiin akka namatti akka Oromotti akka ilma namatti maal si gargaarraa ja'a malee bultii namaa keessa seenuun kun akkana ta'uu qabaati ati rabbiidha ani rabbiidha rabbiitu kan uume waan amma waan boru waan deeqashan yoo fedhe arra miskiina si godha yoo fedhe tujjaara si godha dirqama namooma keenya qofa haa baanu obboleeyyan kiyya tabiraammoo haa wal dhaggeeffannu haa wal kabajnu tokkoon keenya haa wal dhaggeeffannu rabbi sodaadha tokko gaaso tokko dhawa haa wal dhaggeeffu akka nama bineensarraa wanni adda taaneef sammuu nu kanneef sammuu rabbiin nu kanne kanatti haa fayyadamnu jaa galatooma umrii dheeradha. Galatoomii namoonni keenya beektaa Dr. Nuraddiin foloo guddifachuuf takka baay'inni namoota baay'atu jaanii amma fakkeenyaa fi rakkoonni dhufte eenyumtuu namni rakkanne hin jiru nuyi jireenya biyya baqaa keessatti waan nurra ga'e jara keenya guyyaa halkan ala ta'a bulleetii gaafa biyya namaa dura dhaynu halkan guyyaa gizee namni manaa ba'e dhaynee mana namaa rafaati jireenya san dabarsine warri amma yaasinitti quba qabu kunis qawwee malee hojii dhabee nama mana taa'aa jiru obboleessoo namoonni gaarri mul'ata afaan daabbootti bitaa jiru dalagaa ta'anii ta'an seene nama dalagaa ofiin qabne nama biyya kanatti afaan ingiliffaa haasa'u rakkataan inni qawwee mataa isaa rakkata mee bifata isaatiin as beeyyiin waa'ee namatti quba qabuun qabdoti mee akkaawuntii isaa isaan nama ani waggaa 5 Ameerikatti mee akkaawuntii tiyyan itti as baasa ta'e isaan itti asaa baasu namatti quba qabu dura an eenyuu jee of gaafatu qaba namni sigalee Ameerikaa jiraateef namni beekaa miti biyya Arabaa jiraateef wallaalaa miti jireenyi bu'aa beeyii qaba. Jara keenyan dhugaan isinitti hima biyya Arabaatis keessa turree jirraa ni beeyna rakkoonni jirti akkuma biyya Arabaa keessa jirtu biyya kanatti bilbilli si bulbilamu abaluu rakkate abaluutu haati isaa biyyatti irraa dhukkubsate abaluu dalagaa dhabe wal gargaaruu ittuma jirre jechuudha nama biyya alaa jirettanii nama beekaa hayyuun godhina akka nuti tokkuma jechuudha biyya alaa jiraannee bakka feene jiraannus. Kanaafuu akkasitti hubadhaa jara keenya humna teenyaan dalagannee nyaatu jira isinis sanumaa ni rakkata nama rakkatu immoo gargaaruu cinaa